Halee warra guduruu wallaggaa geggeeffameen lubbuu namoota nagaa darbuu himan arramoo tajaajila bilbila cufamuu fi bakka tokkotti ammoo ibsi batuu jiraatu ni himu. Rakkoo nagaa dhabiinsi naannoo kanaatti fidee fi haala mijirraatti waayilii Zalaalem Taadheessaa kan dhiiran hordofaa ture gaafadhe ture. Eegi kalee maaltu uumam Zalaalem? Tole asilee kaleessa guyyaa guutuu dhukaasni akka ture dhageenya jirra horroo guduruu wallaggaa magaalaa Kombolchaa fi Dadoo jedhamtu keessumaa jechuudha. Namoota naannoo sanarraati akka mirkaneessinitti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Kombolchaa keessa guyyaarra jalqabee haga galgalaatti akka socho'aa turan akkasumas magaalaa Dadoo keessallee akka turan dhageenya jira jiraattota magaalichaa keessaati jechuudha. Humna waraana mootummaa wajjinitiin wal dhukaasaa akka turan dhageenya jira. Lubbuu namoota nagaa irras miidhaan akka ga'e dhageenya jira. Garuu nama meeqatu ajjeefame kan jedhu lakkoofsa ifatti kan barameeru hin jiru gama mootummaatiinis ta'e qaama biraatiin kan ibsameeru hin jiru jechuudha. Dhimma haleellaa kana mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e Itoophiyaa haga ammaatti yaadan kenniin jira. Waraana bilisummaa Oromoo garuu ibsa baaseen mootummaan marii Zaanzibaaritti gaggeessineen booda haleellaa nurratti baneera bifa adda ta'eetiin kan jedhuu fi iddoo isaa ibsanii kan himan qofaadha jechuudha haga ammaatti kan beeknu. Qabeenyarras miidhaan magaalota amma eeree keessatti qabeenya tokkorras miidhaan akka gaheeru dhageenyee jirra. Dhaabbilee mootummaallee dabalatee jechuudha. Kunis ifatti gama mootummaatiin haga ammaatti gabaasa arganne hin qabnu garuu jiraattota irraati wanta dhageenyedha. Har'a naannoo lixa Oromiyaa keessumaa horroo guduruu keessatti bakkeewwan adda addaatti tajaajilli neetwoorkii ka bilbila addaan citee jira. Naannoo kana keessatti haga ammaa wanti beekamu waggoota 2-3 oliitiif jechuudha. Tajaajilli intarneetii daataan hojjetu tasumaayyuu hin jiru ture. Waayifaayi bakkee jiruttidha namoonni tajaajila intarneetii kan isaan argatan jechuudha. Adda citee tureera yeroo dheeraatiif kun waan haaraa miti. Garuu bilbilli gara sanarraa har'a bakkeewwan hedduutti yaalee hin ba'u. Dabalataan tajaajilli ibsaallee bakkeewwan tokkotti akka adda citee jiru karaa biraa namoota irraatii iyyaafadheen jira jechuudha. Dhukaasni har'a baay'ee akka hin dhagaamnedha naannoo kanarraatii kan hin dhaga'e jechuudha. Naannolee Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessumattuu bakkeewwan lixa keessatti rakkoo nageenyaa waggaa dheeraaf mudatee jirti. Miidhaa akkamii irra gahaa jira jiraattotaa fi misooma naannoo kanarraatti miidhaa akkamii geessisa? Tole yaada gaariidha. Keessumaa lixa Oromiyaa kana keessa erga rakkoo nageenyaatiif saaxilame jechuudha wal dhabdeen mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti erga uumameetiin asitti hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaniiru jechuun hin danda'amu. Keessumaayyuu addatti yoo kaasne uummanni tajaajila geejibaa yeroo itti hin argatu. Ammas taanaan tajaajilli geejibaa yerootti hin jiru. Namni dhukkubsateellee yaalsuudhaatiif yerootti rakkattutu jira. Mana yaalaa geessuudhaaf yerootti konkolaataa dhabdutu jira. Rakkoon nageenyaa bakka jirutti bilisa ta'ee socho'uu hin danda'u jechuudha. Namni hunduu of sodaata waanta ta'eef jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee tajaajila ibsaa dabalatee tajaajila fayyaa, tajaajila geejibaa akkasumas immoo hojiiwwan oomishaalee adda addaa irratti illee dhiibbaa guddaa geessisee jira rakkoon naannoo kana jiru jechuudha. Addatti waa'ee manneen barnootaa kaasuu dandeenya. Namoota garaa irraati iyyaafadheen ture. Fakkeenyaaf horroo guduruu keessa mana barumsaa tokko keessaati maal na jedhe barsiisaan tokko mana barumsaa keenya irraati qormaata bara darbee kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa kenname keessa barataa tokko qofatu darbee yuunivarsiitii seenee jedhe. Kan biraa immoo kan hin dabarreeyyuu jira guutummaatti iddootti kufanillee ni jira jechuudha. Kana jechuun bara darbees dabalatee bara kanas manneen barnootaa yeroo dheeraatiif ji'a tokkoofis torbee lamaafis torbee sadeefis sanaa olis yeroo isaan itti adda catan yookaan cufamee turutu jira. Bara kanayyuu guutummaatti barataniiru jechuun hin danda'amu. Akkan odeeffannoo qabutti barsiisotaa fi barattoota irraati barumsi yeroo adda addaatti adda citaa tureera jechuudha. Qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 8ffaa dhiyaatee jira, kutaa 12ffaa dhiyaachaa jira. Barattoonni kun inni qoramammoo ni dhiisu kan jedhu barumsi rakkisa akka biyyaatti dorgomu waanta ta'eef jechuudha. Dhiibbaa rakkoon nageenyaa fidaa jiru gama hundaatiinidha. Kana qofa miti uummanni gara waajjiraalee mootummaa deemee tajaajila argachuu qaban gama bulchiinsaatiin jechuudha iddootti argachuudhaatiif rakkatu bakkeewwan hedduutu jira. Egaa kana qaamoleen lamaan kan wal dhaban mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo kana furuutiif jechaadha marsaa tokkoffaa marii Zaanzibaaritti kan isaan gaggeessanii marsaa lammaffaa itti fufna yaada jedhu lamaan isaanii kan isaan ibsanii uummannis abdiitiin eegaa kan ture kana jechuudha. Galatoom Zalaalem taateen naannoo uummatoota kibbaa lixa Itoophiyaa raawwatu kuniin miidiyaalee hawaasaa irratti yaada namoota hedduu keessummeessee jira. Dhimmichi ilaalchisee BBC odeeffannoo kalaatan qajeelchi poolisii godina Daawurootti hoogantuun diviishinii quunnamtii uummataa Inspektar Tigist Ayilee yakkichi waxabajjii tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa raawwatamu himan. Taashuun Abrahaam Amanoo ይባላል መለሻው ማር በላብ ብሎ ነው himatamaan Abrahaam Amanuu jedhama. Godina Daawuroo aanaa Eesraa ganda curcuraa keessatti guyyaa eerametti abbaasaa irratti yakka ajjechaa raawwate. Mucaan abbaasatiin damma na jalaa nyaattee jirtaa jechuudhaan yakka kana irratti raawwate. Damma koo akkamii nyaattaa kan jedhudha. Dargaggoon kun yakkicha raawwachuu isaatiin duras abbaasaa doorsisaa ture.
Sana boodas himatamaan abbaasaa cuubeedhaan laphee bitaarra waraane. Ammi damma abbaan himatamaa nyaataniiru jedhames xiqqoo fi kubbaayyaa tokko qofadha. Himatamaan to'atamee qorannoon poolisii erga irratti adeemsifameen booda mana murtii olaanaa godina Daawurootti himannaan irratti baname. Ragaan haala ajjechaa miidhamaa hubachiisus dhaabbata fayyaa irraa barreeffamaan mana murtiitiif dhiyaateera. Ragaan ogeessa fayyaa cuubeen akka waraaname ni hubachiisa. Kana malees himatamaan Abrahaam Amanuu yakkicha dalaguusaa amaneera. Manni murtii olaanaa godina Daawuroo galmee himatamaa erga qorateen booda daddacha kaleessa caamsaa 9 bara 215 ooleen himatamaa Abrahaam Amanuu irratti hidhaa cimaa waggaa 25 murteessee jira. ተዋለው ችሎት 25 ዓመት ጽኑ እስራት ነው። ማፊቲ ፒኤልኤፍ ጅዱ ገገፈማ ቱሬ ወሊገልቴን አገነን erga goolabameen booda paatichi kan hooganamu bulchiinsi yeroo hundeeffame kan malee yeroo waraanatti TPLF gartuu shoror keessatti ramadamee ture irra kaafamuun hoogantoonni fi miseensonni paatichaa hidha turan hidha irra gadhiifamuun paatichi mootummaa federaalaa waliin hojjechaa jira. Taatee kan hordofee boodiin filannoo biyyaalessaa TPLF beekamtii seeraan jala haqamee turee fi qabeenyi isaa deebi'uuf gaafii dhiyeessee fudhatama kan arganne beeksise. Boodii filannoo biyyaalessaatti taana walitti qabaa kataan obbo Bishet Ayyalaa sabab gaafiin isaanii fudhatam dhabeef akkanaan ibsa. አንድ ፓርቲ የመሰረት ዕጣ ከገጠመው ፓርቲን ሲያሳ tokko erga haqamee booda deebi'ee beekamtii akkaataan itti argatu labsii boordichaarra kallattiinis ta'e kallattiin hin kaa'amne. Sababa kanaaf murteessuu rakkisaadha. Paartii haqameef akkaataan beekamtiin deebi'ee kennamuuf seerri deeggaru tumamee waan hin jirreef boordichi beekamtii kennuu hin danda'u. Gaaffiin dhiyaateef seera dambii fi qajeelfamaan alatti akka hin murteessine dhaabbatichi walaba ta'uun itti gaafatamummaa ofii ba'uurra kan darbe filannoo biraa hin qabu. Seera fi dambii hin jirreen dhimma kana furuunis walabummaa fi itti gaafatamummaa boordicharratti rakkoo uuma. Paartiin siyaasaa tokko akka jiraatus ta'e akka haqamu nuun kan nu gaggeessu seera fi dambii jiru qofaadha. Kanaan ala nuu waan nu ilaallatu miti. Kanaaf akkaataa seera jiruutiin ulaagaa galmaa waan guutaniif irra deebi'anii galmaa waan danda'amuuf karaa sana ilaalamuuf ni danda'ama. እና ማመልከት እንደሚችሉና ከዛ አንፃር ልታይላቸው ጉዳያቸው እንደሚችል ደብዳቤያችን ላይ Barsiisan seeraa fi qorataan heeraa Yuunivarsiitii Maqalee Kataan obbo Gabra Masqal Haayiluu murtoo boodii filannoo irratti gaafii qabaachuu ibsuun boodichi TPLF hojii seermaleessummaa irratti waan hirmaateef seer-qabeessummaan paatichaa irra mulqaa kan jedhu qofa hiikee jedhe. Seerri kaayoo wayyaa milkeessuuf malee jechaan hiikamuu hin qabu jedhe obbo Gabra Masqal. Boodichi murtoo kan kennu qabu gaafii dhiyaatee falmii irratti gaggeeffam deebii kennuu qabaa jedhe. Kan malee waliigalteen Pretoria TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu kan maalla ta'e ta'uu eeruun akkas jechuun TPLF qaamni jedhamu jiraachuu akeekaa jedhe. Kanaafuu marii fi waliigalteen erga gaggeeffameen booda TPLF qaamni jedhamu beekamtii hin qabu murtoon jedhu sirrii mitii jechuun biyaatiin kan jalqabaatii jedham eebbifam. Kitaabni galme jechoota seer Instituutii Leenjii fi qorannoo seera Oromiyaatiin qophaa'e kuniin jechoota seeraa kan ogeessonni seeraa fi seer-baaftonni dhimmitti bahan afaan Oromootiin kan qophaa'e. Akka addunyaatti galmeen jechoota seeraa afaan Ingiliziitiin dhimmitti bahamu Black Law Dictionary jedhamutu jira. Itoophiyaatti barnooti seeraa afaan Ingiliziitiin kan kennamu waan ta'eef jechoonni seeraa hedduun galmee kanarraa fudhatamaa jedhan. Maatii olaanaa qopheessitoota galmee jechoota seeraa kan keessaa tokko ta'an obbo Abdii Tasfaa dubbis. Rakkoolee galmee jechoota seera afaan Oromootiin jiraachuu dhabuun mudachaa turan ibsuun eegala. Jechoonni seeraa moobaayil isaanii Ingiliffaan laatiin kanarraa kan dhufanidha. Gara spesifikaalii gara hojiitti yoo galamu yookaan gara naannoo Oromiyaatti yoo dhuftu hojiin naannoo suni afaan Oromooti. Jechoota Ingiliffaan baratame yookaan jechoota seeraa Ingiliffaan beekaman sana akkuma fiilingii dhuunfaadhaan yookaan fedhii dhuunfaa ilaalcha dhuunfaa beekumsa dhuunfaadhaan callisanii hiikuun jira. Kanarraan kan ka'e jechoonni nuti wal fakkaatoo ta'an bifa qulqullina hin qabneen bifa wal fakkeenya hin qabneen qaamolee seeraa abbootii seeraa biratti haala garaagaraatiin gargaaramu abbootii alangaa biratti akkasuma wiitnesitoota seeraa biratti jechoota kana mataa ofiitiin kan gargaaramu jira. Suni jechoonni yookaan itti fayyadamni jechoota qulqullina akka dhabu kenninsi sirna tajaajila akkasumas guddinni sirna seeraa mataan isaallee qulqullina akka dhabu gochuudhaan bu'aa akkasii agarsiiseera. Amma rakkoo sana giddu galeessa godhametti rakkoo mul'ataa sana hiikuudhaaf qophiin dikshinarii kun kan barbaachise biyya. Abbaan seeraa yoo murteessu jechoonni sana keessatti gargaaramu akkasumas abbaan alangaa yoo himannaa banu jechoonni inni kana keessatti gargaaramu himannaa tokko irratti yookaan murtii wal fakkaataa irratti jecha garaagaraa gargaaramuun kun jira. Irra caala darbe immoo wixinee seeraa ogaa qophaa'utti haalli itti seerritti wixineeffamu keessatti yaadota Ingiliffaan jiran sana yookaan yaadota Ingiliffaan beekaman sana Oromiffatti fidanii gargaaramuu irratti garaagarummaa yommuu. So garaagarummaa uumuun isaa immoo qulqullina sirna seeraa yookaan yommuu abbaa seeraa ta'e kan mana murtii abbaa alangaa ta'e himannaadhaan wal qabate qulqullinni hir'inni qulqullina akka mul'atuuf sababa ta'eera jechuudha.
Amma Black Law Dictionary miti kan hiikamee jechuudha galmee dhumatu qopheesse. Galmee jechoota seeraa qopheessine garuu galmee jechoota seeraa yoo qopheessinu maddaalee garaagaraatu gargaaram qophiin dictionary keessatti bifa lamaan qophaa'an inni tokko fayyadamtoota potential users kan jennurraa kan sassaabamudha. Inni lammaffaa immoo dictionaryota kana dura qophaa'an irraa kan sassaabamudha. Nuti lamaanuu mix goonee kan walitti makne gargaaram. Jechoonni confusion uuman yookaan hiikoon isaanii wal dhabbee ta'an fi hiikurratti sirrakkisan isaan kami kan jedhu isaan irraa funaanameera. Caalatti immoo kuusaa jechoota galmee jechoota seeraa kan ta'e Black Law Dictionary irraa kan corpus kan jedhamu sirna sanarraa immoo funaanneera. So bifa lamaan sassaabamee jechoota 6,700 ta'anii marsaa jalqabaatiif hiiknee qulqullina isaanii kan eegame xumuramee maxxanfameera. Asumaan ammam isinitti fudhate? Yeroon kun yeroo waggaa 4 fudhate. Ogeessota hagamtutti hirmaate? Ogeessota seeraa fi ogeessota afaanii waliin namoota 14 hirmaate. Baay'ee galatooma. Akkuma seera kanaa galmeen jechoota afaan Oromoo ogummoota adda addaa keessatti qophaa'uun guddina afaanichaa gumaachuu birda